في gaazexeessitoota OMN ilaalchisuun ajajni olaanaa abaa waboo ibsa baase namoota hiikamaniif ergaa baga baatanii kan dabarse ajajni olaanaa abaa waboo kumaatamni ammallee hidhaa jiraachuun hedduun hidhaatti baafamanii ajjeefamaa jiraachuu fi namoonni itti fufiinsaan qabamanii hidhaatti guuramaa jiraachuu ibsee jira. Yakkoonni murna aangorra jiruun lammiilee nagaa irratti raawwatamaa jiru itti fufanii bakka jiranitti hidhamtoota siyaasaa lakkoofsaan muraasa ta'an gadi lakkisuu qofaan biyyattii gara araaraatti geessuun akka hin danda'amne kan yaadachiise ibsi kun sirni haqaa biyyattii uummatatti qoosuu farra nagaa ta'uu mirkaneessee jira jedhan. Bulchiinsi Abiy Ahmed mootummaa PP'tti beekamtii horuuf lola amma deemaa jiru kan injifate of fakkeessuu akkasuma humnoota falmaa hidhannoo gaggeessan dirree siyaasaa keessaa moggeessuu fi hawaasa idil addunyaa biratti nama nagaa barbaadu fakkaatee faarfamuuf dhamaa jiraachuu yaadachiise ibsa kun. Qondaalonni adda bilisummaa Oromoo olaanoon obbo Abdii Raggaasaa Mikaa'el Booran Kennasaa Ayyaanaa Lammii Beenyaa Daawit Abdataa Battee Urgeessaa fi kanneen mana hidhaatti hafan cufti hatattamaan akka gadi dhiifaman qeerroowwan kutaalee Oromiyaa adda addaa irraa yaada isaanii OMN'f kanneen gaafachuu itti fufanii jiru. Dabalataanis qeerroowwan Oromiyaa sadarkaa godinaa fi aanaatti kumaatamaan hidhamanii jiran hiikamuu akka qaban gaafatani. Inni biraammoo ajjeechaan kutaalee Oromiyaa wayitii amma bifa haaraan raawwatamaa jiru saamicha qabeenyaa fi duulli babal'ifannaa lafaa fiinxaaleeyyii Amaaraatiin aanaalee Oromiyaa daangaa naannoo Amaaraa irra jiran irratti gaggeeffamaa jiru hatattamaan yoo hin dhaabbanne nageenyi biyyattii keessatti bu'uu akka hin dandeenye yaada kennanii jiru qeerroowwan Oromiyaa jittuu kanneen Oromiyaa miidiyaa neetwork dubbise. Waraanni humnoota lafoo Itoophiyaa fi finciltoota Tigraay jidduutti gaggeeffamaa ture yeroof kan dhaabbate fakkaatullee haleellaan qilleensaa iddoowwan humnoota Tigraayin qabaman irratti gaggeeffamu itti fufee jira. Haleellaa qilleensaa naannoo Tigraay keessatti buufata baqattoota irratti raawwatame namoonni 56 ajjeefamuu fi 30 kan ta'an ammoo madaa'uu hojjettoonni gargaarsaa BBC'tti himane. Dubbii himaan TPLF Geetaachoo Raddaa gama isaaniitiin haleellaa guyyaa sanbataa kaampii baqattoota irratti raawwatame kanaan lubbuun namoota 56 dabruun toora Tiwiitaraa isaa irratti himee jira. Haleellaan kun maaliif mana barnootaa irratti akka raawwate ilaalchisee wanti ifa ta'e hin jiru. Mootummaan Itoophiyaa kanaan dura namoota nagaa irratti xiyyeeffachuu haalee ture. Ijooteenya xumuraatiin baqattoonni Oromoo biyya Yaman magaalaa Adan keessa jiran rakkoo fi gidiraa keessummeessaa jiran keessatti hidhaa hiikamuu hayyootaa fi hidhamtoota siyaasaa Oromootiif gammachuu itti dhagahame ibsatan. Guyyaa kaleessaa baqattoonni kunneen iddoo jiraachaa jiranitti walitti qabamuun miira gammachuutiin maqaa Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa Hamsaa Booranaa Dajinee Xaafaa fi kanneen biroo yaamaa dhiichisaa oolan. Akka fi haala addeessaa keessa jiru mara keessattuu waa'ee hayyoota keenyaa kunneen mana hidhaa jiranii takkaa dagannee hin beeknu kanneen jiran lammiileen kunneen hayyoota keenya kanneen hafan qondaalota adda bilisummaa Oromoo dabalatee kanneen shiraan hidhaman hundi akka baaneef uummanni Oromoo qabsoo jalqabe itti fufuu qabaas jedhan. Hayyangaa daawwattoota OMN Oduu Ijoo sa'aatii sanaaf qabanne san gammaatti daawwattanidha. Babal'inni oduu tanaa oduu teenyatan idilee keessatti galgala kan isiniif dabru ta'a.